bilbila keessan gaa yeroo chaarjii keessanuu yeroo guutaa dhaqee persentii isaa 85 ol indee barfatu yoo ta'e haala kamiin haala sirreessuu dandeessanuu isin agarsiisu jechuudha. Yeroo guutaa dhaqee persentaan isaa 85 irra ol indee barfatu yoo ta'e bilbilan keessan jechuudha. Haala kamiin haala isin sirreessuu dandeessanuu isin agarsiisu jechuudha. Namoonni immoo yeroo bilbila keessan guutanuu persentii isaa akka inni dhibba hin geenye yookaan immoo 85 akka dhaabbatu warri barbaadan kun baatirii keessanii faayidaa guddaa qaba jechuudha. Dhagaa baatirii keessanii akka inni waggaa meeqasanii turu isin gargaara jechuudha. Kana jechuun gaa yoo isin bakka kanatti dhaabbattan jechuudha. Bakka osuma guutaa jiru persentii 85 irratti dhaabbatee dhagaa keessa waggaa meeqatti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Namoonni immoo osoo bilbila keessan guutaa jiru persentaa isaa 85 irra ol darfachuu didee isin agarsiisa. Hundi keessan na waliin turaa isin jedha. Tadi murat gaa namoonni chaanaalii keenya Abduu Oroo jedhama. Chaanaalii YouTube gubbaarratti Abduu Oroo jettan argattu. Chaanaalaan koo kana subscribe gochuudhaan viidiyoo hedduu agarsiisee jira. Video an agarsiisee jiru irra galaati irraa baradhaa isin jedha. Waa'ee bilbila keessanii wal qabatee bilbila chaarjii fitu akkasuma waa'ee intarneetii akka wal qabatee fi barnoota TikTokii, Facebookii hedduu isaa baay'inaan agarsiisee jira. Irra galaa irraa baradhaa isin jedha. Egaa kana argachuudhaaf gaa yookaan immoo kana sirreeffachuudhaaf gaa siitingii bilbilaa keessin seenuu qabdan jechuudha. Bilbila keessa irraa gaa bilbila osoo chaarjii guutaa jiru 85 irra ol hin dabarfanne sirreessuudhaaf jechuudha. Siitingii bilbilaa kanarra eega seentanii bilbila keessan jechuudha. Siitingii gara yeroo seentan haala kanaa isin bana suuta ettaniituma ola xooftu jechuudha. Ola xaa'uudhaan gaa battery and device care bakka jiru kan tuqxu jechuudha. Bilbila keessan Samsung ta'e yookaan immoo bilbila Samsung yoo ta'e haala kanaa isin bana namoonni bilbila biraa qabaattunis haala kanaan steepiin adeemaa jiru kana hordofuudhaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan gaa battery and device care bakka jiru eega tuqxanii haala kanaa isin bana battery kan jedhu kan awwalaa kanarra ni tuqxu jechuudha. Battery bakka jiru kan awwalaa kanarra eega tuqxanii kaawwala kana ragaa baatir bakka jiru kaanii tuqxu bakka baatir jiru kaa tuquudhaan keessa eega seentanii haala kanaa isinii baasa. Siitingiilee sadii isinii baasa asirratti power safe fi background usage limit bakka jiru kana background usage limit bakka jiru kanaa fi akkasuma power safe jechuun baatirii akka isin qusatan yookaan immoo baatiriin bilbila keessanii akka dafee chaarjii finnee fi akka isin qusatu isin gargaara. Protection baatir bakka jiru kun protection battery bakka jiru kana gaa on yoo haala kanaan gootan haala kanaan on ta'e yoo jiraate chaarjii yeroo keessan osoma chaarjii guutaa jiru 85 irra ol hin dabarfatu jechuudha. Kanaafuu asirratti gaa protection bakka jiru kana on yoo guusin gootan chaarjii osoo guutaa jiru 85 irra ol hin dabarfatu achumatti dhaabbata jechuudha. Halkan meeqa irra bulurree irra ol dabarfachuu hin danda'u. Haala kanaan of yoo gootan garuu osoma chaarjii guutaa jiru dhibba gahuu danda'a irra ol darbuu danda'a jechuudha. Haala kanaan namoonni haala kanaan sirreeffachuu dandeessu. Namoonni gaaffii na gaafatan jechuudha. Background isa jechuun application background irratti baatirii fixaa jiru kan adda addaa sanduuqa kana keessanii kaa'uu danda'a. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamaa power safe on gootan bilbila keessanii bareedaadha isiniin jecha haala kanaan wantoota kana haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Yoo kana on gootan bilbili keessan chaarjerii osuma guutaa jiru 85 irra ol hin dabarfatu jechuudha. Kanaafuu gaaffii gara komentii YouTube yyatti na gaafatantu jiru haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii tuquudhaan guddinyaa keessanii share godhaa isiniin jedha. Gaaffii wantoota an barsiise keessaa yookaan immoo barnoota gaaffii biraa qabaatan illee kanneen biroo irraallee viidiyoo jalatti komentii na barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hanga barnoota kutaa itti aanu walitti dhumti nagaan turaa isiniin jedha hundi keessa.